Baga nagaan gara lammii diijitaal iskeel dhuftan nageenya sin dagannee nageenyi koo bakka jirtan maratti hunduma keessaniif haa ta'uchaa. Har'as viidiyoo haaraa qabadhee isiniin dhufee jira. Laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun haa eegallu. Viidiyoo guyyaa har'aa keessatti yuutuubii banannee akkamiin akka verifaayii godhannu isinitti agarsiisa. Warri yuutuub banachuu hin barre viidiyoo isinii hojjedhee waan hin jiruudhaaf isa ilaala. Har'a akkamitti akka verifaayii goonu waan wajjin ilaaluudhaaf kana gochuudhaafis jalqaba irratti gara Chrome browserii keessan seenuun youtube.studio.com jechuun search ni gootu. Erga search gootanii booddee akkaataa kanaatti isiniif fida. Barbaadee isiniif fida. Erga fidee daashboordii kana fakkaatu isiniif fida. Erga peejii kana isiniif fidee booddee kana dura yoo yuutuubii banattanii jirtu ta'e akkaataa kanaatti loogoo keessaniin isiniif hiikaa. Ani kana dura yuutuub chaanaal lammii diijitaal iskeel jedhu waan banee jiruudhaaf kun irra keessaa naaf fidee jira. Kanaafuu yuutuubii isa duraan bannee isinitti agarsiisuudhaaf lammiimaan kan jedhu yuutuubii viidiyoo darbee keessatti waanan waraabee isinitti agarsiisedhaaf amma isa irratti akkamitti verifaayii akka godhan isinitti agarsiisa. Al tokko iswiich akkaawuntii kan jedhuun tuqa. Ergan iswiich akkaawuntii tuqee yuutuubiin bilbila kooraatii qabu arfan saanaa fida. Jalarraa lammiimaan kan jedhu yookaan immoo kan diimatu kan viidiyoo duraa keessatti akkamiin akka banan irratti isinitti agarsiise waan ta'eedhaaf bakka xiyyaan isin agarsiisaa jiru al tokko na tuqa. Isinillee akkaataa kanaatti hin deemtu. Ergan isa tuqee booddee weelkaam tu yuutuub istuudiyoo naan jedha. Bakka gara yuutuub istuudiyootti nagaan dhuftee jedha. Yuutuubii haaraatiin waan ta'eedhaaf jalaatii kontiinuu kan jettu ni mul'atti. Al tokko bakka kontiinuu jettu ni tuqa. Ergan tuqee booddee peejii kana fakkaatu naaf fida. Aga danda'ame babal'isee isinitti mul'isuu waan barbaaduuf iskiriin rikoordii irra jira. Viidiyoo kana aga dhumaatti seeraan caqasa. Ergan kana tuqee booddee gara kanaatti na fudhata. Erga gara kanaatti na fudhatee booddee kunoo daashboordiiwwan garaagaraa seetiingoota xiyyaan isinitti agarsiisaa jiru kana viidiyoo biroo irratti isiniif hin hojjedha. Amma baay'ee murteessaa fi isin barbaachisaa kan ta'e bilbila keessaniin yuutuubii verifaayii akka godhattanii fi seetiingii muraasa isinitti agarsiisa. As keessaa murteessaan jalarra akkuma xiyyaan isinitti agarsiisa seetiingii kan jettu al tokko ni tuqxu. Erga seetiingii tuqxanii as jala wantoota jaatu jira. Tokkoffaan jeneraal chaanaal upload default permission community moderation fi arguments kan jedhudha. Generaalii jala default units kan jedhu jalaati USD jedha. Inni kun kaareensii yookaan immoo yuutuubiin keessan maaliin akkasiniif kaffaluu barbaadu jedha. Ankoo amma USD yookaan immoo doolaaraan akkana kaffaluu waan barbaaduudhaaf achumatti ni dhiita. Inni lammaffaa jiru chaanaal gaafa chaanaalitti wantoota sadiitu mul'ata. Basic info, advanced setting, future eligibility jedha. Basic info jalaati. Inni cancer audience jedhu baay'ee murteessaadha. Biyya keessatti monetized taatanii qarshii argachuu dandeessa waan ta'eedhaaf as keessatti Itoophiyaan qarshii kaffaluu waan hin dandeenyeef kan akka USA, Ameerikaa fi Keeniyaa irra kaachuun dagatiina. Jalaati keywords kan jedhu asirratti waa'ee chaanaalii keessanii jechoota ijoo fayyadamuudhaan gaggabaabsitanii barreeffachuu ni dandeessu. Inni basic infootti aanee jiru advanced settingidha. Isa kana viidiyoo haaraa qabadhee isiniif hin dhufa. Advanced settingii jalaatti wantoota sirreeffaman viidiyoo haaraa qabadhee isiniif hin dhufa. Inni baay'ee murteessaa ta'e future eligibilitydha. Viidiyoo guyyaa har'aa keessatti as keessaatti wantoota muraasa kan nuti wajjin ilaallu. Standardii, fuucharii, intermediate fuucharii fi intermediate fuucharii kan jedhutu as jala seetingiiwwan sadiitu jira. Kanaafuu as keessaatti seetingiin tokkoffaa waanuma banattaniif eligibility ta'ee jira. Inni lammaffaan garuu yeroo tuqxan gara kanaatti verify your point kan jedhu isinii fida. Erga isa tuqxanii booddee gara kanaatti isin fudhata. Erga kana gootanii booddee bakkan select country jedhu irratti Itoophiyaa ni filattu. Kana gochuun kan inni isin fayyadu viidiyoo daqiiqaa 15 olii irratti maxxansuuf akkasumallee taambineelii babbareedaa irratti viidiyoo keessan irratti maxxansuuf dirqama verifaayii gochuu qabdu. Kanaafuu asirratti Itoophiyaa kan jedhu filadha. Jalarraatti what is your phone number kan jedhu irratti lakkoofsa bilbilaa keessan erga gashitanii booddee jalarraa next kan jettu al tokko ni tuqxu. Erga tuqxanii booddee koodiin Google irraati isiniif ni argama. Isarraa fiddanii irratti paste ni gootu. Isa booddee yuutuubiin keessan karaa salphaateen verifaayii isinii ta'a. Verifaayii erga ta'e booddee daqiiqaa 15 fi isaa olii irratti gadhiisu akkasumallee taambineela garaagaraa irratti maxxansuu ni dandeessu. Gamanumaan viidiyoon keenya guyyaa irraa kana fakkaata. Akka waa irraa barattan abdiin qaba. Yoo isinitti toleera ta'e
like, subscribe, share gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo itti aanu keessatti immoo seetiingiiwwan hafan hunda isaanii waa'ee yuutuubii tokko tokkoon qabadhee isiniif hin dhufa. Wanti viidiyoo kana keessatti isiniif hin galle yoo jiraate koomentii irra kaa'uu hin dagatinaa. Yaada keessan naaf qoodaa. Galatoomaa. Viidiyoo itti aanu seetiingiiwwan hafanii wal argina. Bye bye.